Sikarano. Omamoye. Kesa. Sana. Hoy! Así devia! Dabada! Dabada! Seexanootis namticha keessaa bahanii homaa booyyeetti seenani. Deemasi! Falfalticha nurraa deem! Bakka kanaaf fagaadhu! Badiyasi! Nurraa deem! Bakka xilatuudhaatan si hordofa. Maaloo si wajjin deema. Mana keetti deebi'i. Kan Waaqayyo siif godhe himi. Yesuusii fi bartoonni isaa gara magaalaa Beetsayidaa dhaqan. Uummatnis Yesuusin waan baraniif duukaa bu'an. Garuu waaree boodas Phexros akkas jedhe. Barsiisaa, namoota kana geggeessi akka dhaquu danda'aniif gara gandootaa faraddaa naannoo kanaa jiranii nyaataaf iddoo bultii argachuuf kunoo bakka onaadha. Isinumti waan nyaatan kennaafi. Kan qabnu maxinoo 5 fi qurxummii 2 qofaadha. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa keenya mootii waaqaaf lafaa. Midhaanis lafaa kan nuu biqilchitu. Kun ajaa'iba! Waan raajiti. Namoonni eenyunaan jedhu? Kaan Yohaannis Cuuphaadha siin jedhu. Garri kaan immoo inni Eeliyaasi jedhu. Warri kaanis raajota warra durii keessaa tokkotu du'aa ka'ee dhufe siin jedhu. Egaa isinoo eenyunaan jettuu? Ati Masiihicha Waaqayyooti. Waa'ee kanaa namatti akkan himu. Ilmi namaa dhiphachuuf tuffatamuun isaa ta'a. Ni ajjeefamas. Garuu bultii 3 boodaas du'aan ni ka'a. How clearly the sky reveals God's glory. Each
each day and answers to the following day. Each night repeats it to the next. Isin keessaa kan na duukaa bu'u jira? Yaa gooftaa, ani si duukaan bu'a. Garuu dura dhaqeen warra kootti nagaa dhaamu. Eenyufillee hordaa harkaan qabatee gara booda isaa kan ilaaluuf mootummaan Waaqayyoon ta'u. Ana duukaa bu'u kan fedhu yoo jiraate of haa ganu. Fannoo isaas baatee ana duuka isaa bu'u. Lubbuu isaa oolfachuu kan fedhu ni dhaba. Anaaf jedhee lubbuu isaa kan dhabe ni fayyifata. Maal isaa godha namni biyya lafaa kana buufatee yoo lubbuu isaa dhabe? Anaaf barsiisa kootti kan leeyye yoo jiraate ilmi namaas wayita dhufaatii isatti ni leeyya'a. Gaafa ulfina abbaa isaatiif ergamoota waliin dhufu. Dhuguman isiniin jedha. As kan jiran keessaa mootummaa Waaqayyoo amma arganitti kan hin duune jiru. Achumaan Yesuus Yohannis Yaaqoobii fi Phexrosin of duukaa fudhatee kadhachuuf gaaratti ol ba'e. Inni situu kadhatu akkaataan fuula isaa geeddaramee uffanni isaas addaatee calaqqise. Battaluma sanatti Musee fi Eliyaas ulfina Waaqaatiin itti mul'atani. Ati jaalala Waaqayyoo guutta. Yerusaalemitti duuta. Isarraas akkuma addaan bahaniin Phexros Yesuusin akkas jedhe. Yaa barsiisaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Asitti godoo 3 ijaarra. Utuu Phexros dubbachaa jiruu hurriin dhufee hunduma isaanii huwwise. Isaanis ni sodaatanii sagaleenis hurrii keessaa akkas jedhe. Kun ilma koo isan filadhe isas dhaga'a. Barsiisa. Sin kana daa'ima koo naamaari. Maaloo naamaari. Isa qofaan qaba. Isa akka fayyisa bartoota kee kadhadheen ture. Garuu hin dandeenye. Isin dhaloota hin amanneef jajalloonan. Amma yoomittin isinii wajjin jiraadhaa. Ilma kee as fidi.